ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ واحد يمتى تبي كمالك كده لما تروح معي من بسرعة تندقيني. أنا أبغى أنا ينتلو ذنا برباري كبري يوم لك ينان ديجا من أنجت أنا ما زلا ينتلو ذنا كي ربنا أنيا تسوقي بدافي. باتي تو كنا دندي باتي تو والله باتي تو كنا إنت مريش نوفيدي مريش كان دابو هبا سدب بيتطلع. أو يوم لك دابو كنا تكاجرا دابو تتكو تكاجام سان مريش كان سدبي. Akkata gootee waliin dhodhooteetiin dhukkee kanarraa bungootee fuulii kana nyaata qat maafii beela beelli jiru. Qaacaroo ta'e ganama hirribaa ka'ee toora sa'aatii misaa kana misaan osoo hin gane toora sa'a sharaa kana ka'ee qaacaroo birrii shaniin hin bitadha. Birrii saddeetiin daabboo takka hin bitaa fuulii itti bitatta bishaan deemtee waraabbatta loozii itti fudhatta qat gootee qamaa oolta walitti saaggachaate. Baatii tokko bira taa'ee eegasi birrii argadhe. Karabara. Maka idile integate ujole de dame gamate dio kanama torban ingene badi da kangene ujo da kuno atara registeme achingade kabrijole nidi kawayannan digam ta kabrijole na karuni mitinanje tamunjiru karagu bagabu la asliye atiyamma bifan jirjiramte jirta gaafatan godda amma qabdaa fokkotaa turte amma bareedde kanuma disti wajji saniini ati suuraan gaafasi takkama disti wajji haadha sani sanirra godda amaa ture gaafa amma intalti amma tariisi wallaalte bareeddee jirta maqaa kee ka dhugaa itti himiti suuraaf milikeeta kee yaadachiisiiti asumaraa si dhaggeeffattu si wallaalte mungkin ammumaa si jala jirtiin sa isin san si wallaalte mungkin wareertee biyyaa ba'uun mara yookiin su'uudii faa jiraachuun kuulee mana saniif jala dhabar magaalaa akka kuulee tana kuulee Yusuf tana ta'itti. Asli gaafa san keessa kuulee dhuguma Bukhaaraa buufti. Walaa bareedu akka kuulee tana wayi kuulee taati jira bar. Shakkaama kuulee tana kuulee yoo argu anama gara makaran na rifata war yoo isin dhufteen sirbaa fi waggaatti dhuftan kuulee takka wallollee hin beeknu bar. Kuulee yoo arganii yoo aarillee natti jiraate aariin narraa gala. Beela yoo jiraate beeli narraa gala. Yoo dheeboodhe dheebuun narraa gala garaa itti na rifata. Mungkin kuulee ta'uun oolu wal wallaaluun oolu amma isillee diyaasbooraa taatee anillee bakka taatee wal wallaaluun oolu. Dhugaa kuulee ta'uun dabdu wallaa kuulee ta'uun dabdu. Meeqa jallo magaalaa keessii kana? Magaalaa akkasii ta'u magaaluma akkasii dheertuu bareedduu ta'a. Garuu isiin bolokkee miti kakaa buuftee buna. Si wallaalee? Wallaalle malee yerootti wallaalle re. Akkootti wallaalle bar wallaalle. Wallaahi si dhumatti kuulee darra si dhumatti. Wallaahi darra si dhumatti asli. Egaa. Amma kana godhati amma laal tadisti horaa saditti dhiisiiti namni quufa keessa utaalte rakkoon qabu taboloqqee daleessistee irraa nyaatte san barbaadu wallahi dhiiga siisan aboo intaloon sun yoo jiraate ta'a waggaa kuran dura baatii tokko qabri ijoollee dara waliin ture keessa na dubbisi filis milikkataadhaan hin beeka bakka itti dalagaa tokko. Milikeeta waan biraa himiif mee waan guyyaa tokko yaadannoo qabdi qabdi. Daa online irratti ni muuviitiin keessan dhuftee natti taa'imta. Suuraa maxxanseessaa fidee maxxansa suuraa isii. Lakki guyyuma tokko milikeeta himiif kaa. Haa keessan gisee dhufte malee amma akkanatti maafiyaa meeqa jira kashiita ororatee namatti fiigu. Ana jedhee du'a na nyaata beerri maraate. Wayii asli. Caafi tuute yoo lubbuun jiraatte yookaan immoo tu maafiyaa ta'e ramana dholla bana kana dhufee na nyaata ana jedhee. Ana jeesi nyaatanii. Ana jeesi nyaatanii.
والله أصلي خيني برات كل ده والله يقول بالله مسكينة برات اي والله اكم رجل دي تاي جريني بريدة والله أصلي خيني جريني بريدة كجايبتي غارت تنجر والله بقى ذيك تعطل نجا انتر قالوا سيبشان ننزل مودنا وكيدت بقريدا وتنمودت إيه والله مدن تبرع في ما تبرع سوي نادي كابرات وانا قراقم غافة برات كيس نايه اي مركانا غاري صفاته وابيرتي أيه شو غلطوا Where are you? Adabbi man wallahi billahi adabbi tokko adheessu barbaannaan si dhiisee tan baa waan takkan fiddu adabbi. Nadiifte baanaan fiigi kar maal nagalche. Himi adabbi sadi. Adabbii tokkoffaa shaampoo afaanii guuttatee teetta. Wallahi hin guuttadhu kuma sadeen. 3,000 miti. Tokko tapha tokko hidhuu qabda gaa. Tapha tokko kuma sadii qabda. Hin dagatin. Meeqaa wal adabne wayi 5,000 6,000 jenne. Wallahi billahi anillee yeroo simoo naannoo 9,10 atillee 10,000 fa'iin faana. Iskoorii giiftarri kenne malee dhageeffadhu. Iskoorii giiftarri kenne malee ani ifati gatti wal adabaa turreen beest obsidii 2,000. Noormaalidha kun. Dhagaye kalammataatti walii gallee shaampoo saamunaa maarree 5,000 10,000 hin jennee taphatuu ni dandeenya. Amma adabbii 3,000 callisii maddu. Adabbii 3,000 miti ilaali. Awwalee dhageeffadhu. Ani bar kanaaf duruma siin jedhe bar duruma gizee ati ergattu ani yeroo baay'ee ni beekta geemii sirraan qabu maaliif sirraan qabne takka namni si moo'ate qoftoon. Siitiin dheeressu beekaa lama kan ta'e. Buleessa yoo hujirra jiraatte deebiitee kanaaf sadarkaa sanitti amma maal goota ummanni keenya itti haa fayyadamu barumsa wayii keessatti haa argatu hayyuun as keessatti dhufee danda'ee haasa'uu qaba. Hayyuu ammoo yoo itti hayyuun dhufe hayyuu xiqqeessa hayyuu arrabsu kana manuma irraa fuunee keessa teene jechuudha. Akkuma inni hin iyyineef waan akkasiisaniif pilaanni ba'aa jira. Kan ammoo gara fuula duraatti arguuf deemtanii ijoolleen ammoo waan kanaas keessatti illee babbarachuu barbaadan humna gahaa taatanii namni wayita mara asirra taa'ee waan kana waan hin gooneef barumsa kana yeroo gabaabaa hin barattanii kompiitara tokko isin barbaachisa yookaan laapitooppa tokko. Uummata shar godha taaf illee godha. Itti fufaa namni carraa fudhadhaaf itti fufaa abbaa murtaadha. Geeffatta. Deebuu hin danda'u reeni gaafii kiyya deebii naa deebifte. Maaliif danda'u jetta? Itti deebuu hin danda'u jedha gaafii kiyya deebii naa deebifte. Deebii keetiif deebisii deebisu. Yaada keetti fufi yaada keetti. Okay. Nama akka jettetti nama beekumsa hin qabne gara fuula TikTok jiru kana nama beekamtii malee as taa'ee beekaa of fakkeessee dhageeffattan kanarraa gara nama beekumsa qabuutti jijjiirraa yookaan mana harkaa fuunaa jettee yaa amma beekumsa tasitti nu barsiisuu deemtu akkaataa itti akka kee kanatti mana namaa seennee dhahinee achi keessaa waa shaqqallu kana moo beekumsa biraati takka inni lammataa immoo eega akkas ta'e ati dhiirummaan kee intala tanaan maa eegalte ilma dhiiraa tokko maan eegalin nama jabaa wahi maaltu intala tanan si fidee intala tanaan eegaltee beekamtii ta'e intala tanarraan argisiifatuuf yookaan beekamtii kee intala tanarraan fiduudhaaf akkaataa itti nama barsiisan asiin isii irraan fiddee intala miskiina ofiitii fuudheen gadda namichaa wajji haasofte olii gad oofaa turan maaliifiin isiin eegalte sadaffaa ati barumsi ati nu barsiisaa jirtu akkaataa itti waa hannu moo akkaataa itti waa gannu deebinaa deebisa. Galatoomii gaafii bareedaa gaafatte tokkoffaa akkaataa barumsa keetii kan nu barsiiftamoo isa lammataa mijattiin maa eegaltee waan jedhu allamaan kana qabadhee jira. Gaachaa nuti jalatti jiraatan fakkaata. Fakkeenyaaf wanni kun barumsa guddaadha kan addunyaa yeroo ammaa Ameerikaan yaa'in addunyaa kanaatti fayyadamtu waan kana. Addunyaa wanni addunyaan itti kontirool nama gootuuf wanni Israa'eloonni addunyaa kana kontirool itti goote baay'ina qabaatteeti miti. Tokkoffaa beekumsa kanaan. Kana ammoo beekumsa kana wallaalan yookaan namni namummaan arge waan kanatti fayyadamuu hin danda'u. Nama obsa qabu nama ifiyyuu amanamaa ta'etu waan kanatti fayyadama. Kanallee ka baratuu danda'ullee. Akkasuma waan kana baratuu dura seera isaa barata jechuudha. Maalitti akka gaafatamu? Maalitti akka hin gaafatamne? Seera isaa dura baratta. Gaafa seera isaa san liqimsitee seera isaa san seera dhuyitee
asoo gara biraatti achi hin tarre miira kee keessaa baatee miira nama kamiituu qixatti gaafa laaluu dandeette jechuudha. Kanaaf isa kana gaafa sadarkaa kanatti goote yoo fatanaa san darbite waan sanuu barachuu dandeetta dura. Amala kee wanni hundi kee asoo ati nyaata nyaattu akkamitti nyaata afaan kaadhaan dura si galee nyaata akkamitti afaan kaattaa keessatti asoo ati waan beekin kuftee deemsi jedhuu hin danda'amu. Sababa kanaaf wanni martinuu dursa iitiksii mataa isaatu baratamaa jechuudha. Iitiksii mataa isaatu seeraan gadi fudhatama. Sadarkaa sanarra dhaabbatteeti bakka kana ga'uu dandeenya. Gaafa kana keessa darbuu hin dandeettu. Namoonni amma akkanaa kunneen baay'een isaanii darbuu hin danda'an. Kana keessa darbinaan ammoo ati waan sanillee nama fayyadamuu dandeettu, nama uummata isaallee itti fayyaduu danda'u jechuudha. Har'a asoo isa kana qabaannee kana fayyadamne tiiktookiin Oromoo wallaalama kanaanuu akkanatti sila wallaalamaan kun akkanatti waan balleessu sila waan sodaatu wayii qaba waan ta'eef. Kaammoo isiidha tokkoffaa wanni kun ittiin isin barsiisuu fi kan fuudhame manni isii. Isa lammataa ammoo duraan duuba teennee waan baay'ee dalagaa turre. Caraan Kana yoo amma asirratti bareedu ammoo barachuu hin danda'anii midhaan waan jedhu ammoo yoo duratti as baafneef waan jedhu saniin as baafne. Ganaa as baya sirriitti. Gaafa as bahee jijjiire ammoo uummanni asirra jiru kun ammoo kabajaa godhata. obboleessa kiyya al tokko carraa naa kennime. Maa jarjaraatti badaa maal dubbachuu bada. Deemuu wadaate. Deemi bakka booda dhuftu. Noo maa carraa naa laattu. Jechuun yoo jarjara qabaatte hojii hojjedhuuti koottuu eegsisuu taseeran tettaa rakkoo. Hayyee fixadhu. Wanni mana jarjaraan dhufanii bitaadhati barumsa guddaa barbaachisa. Kanaafuu taayisiirra wanni eegalameef namoota achi keessaa barbaanne qabna obboleessa kiyya. Ani isii ammati dubbattuuf tanasi caala kabaja. Isiif jecha iyyuu waan arganne guutuu akka itti kabaja isiitiif jecha akka itti galiiwwanni goonuu dhabnee akka itti nama barsiisuu dhabnee waan sana gaffinnee silaattiin nama barsiifna. Sababa kabaja isiitiif haga ammaatti turree akka teennan jechuudha. Seenneetu fuunee bira deemuu hin dandeenya bara. Asoo naweennu seenee hin beekin seennellee waan san fudhannee biraa deemuu hin dandeenya. Garuu seennee waan san fuunee yoo deemne namoonni sun bootaa waan sanitti akkas godhan waan beekaniif abbaa manaa san maqaan bata. Hin abaaramti. Sababa kanaaf isii wajjin haasa'uu barbaachise malee keessumaa dhaqanii fuudhanii deemuu hin danda'an jechuudha. Mana cufanii booka banaa dhiiftee mana. Isa kana akkasitti ilaaluun isin barbaachisaadha. Inaan ka jedhe bari booniyye dhiifamallee maaliif isiin eegaluun si barbaachise eega wanti kun barumsa Nama ta'e achii barbaada. isinee nama beekamtii qabu osfinnaa yaa hadiisaa fi qarreessaa bakka eega akkas ta'e isii keessaa bahiti bakka biraa deemi bakka biraatiin seeni dhiiraan wal dorgomu. Yoo ati mi'uutii qabattu sagaleen hin deemu. Yookaan gabbuu ol deebi al takka. Gabbuu itii fi galcha ol deebi. Sagalee qoytatti banattu nuti deebi'a waliin haasa'uu hin dandeenye. Laala immoo maayikii sirraa bara dhaggeeffatu sagaleen hin deebi'a. Qoytatti maayikii banattu sagaleen hin deebi'a. Eenyu maqaan kee king. Wanni beekuu qabdu yoo jala jiraatte jechuu akka hin dhaga'uuf. Wanni beekuu qabdu. Booniyye kabuu edhiisi bakku carraa kenniif kabuu edhiisi kalli wallee. Yaa. Kanaaf wanni beekuu qabdu. Oromoon duraanuu mataan qabdu waan itti mana waan barbaadame isii miti waan biraa achi keessaa barbaadame wanni sun argame kanaa ol maaluma barbaadama. Waan itti muka hin dhaga'u. Hayyee. Wanni nu sakatta'uu deemne waan biraati. Kanas nu osoo dandeettii qabaannee nu hunduu bakka san dhaquu kaayyoo qabna turre gaafa akka itti rakkoon deemaa ture san waan achi keessa nama shira dalagaa jiru baasuu yaada turre humna itti dhabne malee maaliif sobuun barbaachisa? Carraa nama itti haadhuu kenne dhiyeessisan qabu.
اوكي وبنتي تاني دبدو فودي حيا دوان درس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Obboleessa teenya geeffadhu ani kana sitti himu namni tokko jechuudha. Ani humna qaba ka jedhu shamarranitti miti kan humna agarsiifatu. Sitti miti shamarranitti humna tokko agarsiifachuu hin danda'u. warri modiitara tasgabbaa please haa dubbattuuti mee maal qaba Eenyutu darbee amma modiitara eenyu kakabas keessa jiru? modiitaroota takana nama darba yaada ijoolleen modiitara makanayyuu nama sadii qaba nama sadii qofaa Hin jira gaafa modiitara kennitu inni jira garuu hin fudhanne malee gaafsan. nama sadii qofaa kenne beeta ayyee namni biraa itti fufa namni biraa Yalla. yaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبات كم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع وري برمسا برتشو بربادن اللين غير كيساتي ندبسا برمسا بربادن يدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا كم. مالي سي دولي مالي في رتي بنما نمني سوالين تا بتول لينجرا كاسيت دول لينجرا سيغالي المنما. أكن وأورو مودا ميرما. كان وانت سوالين جرا أتكلم متأكد وان سوالين جرا بعد دستو بيكا سيغالي ومن نسرد دولون كابو كان ملو كان بيكو كابو من نسيغالي واني أبار سفي دنجرو برجع فجوار محمد ولا قبوا دول رت بيبي تاتت. يا أم بيكا جا فجوار محمد ولا قبوا دولي كم ترتقل كيفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي أبو مأورموتي. وعليكم السلام. أبو متكاسني دولي كم رتقل به. هذا ما نهيد أجيبهم هذا أبو مسيفهم. هذا يونيفرسيتي هم بعد كنا كيسا أريام. سيجري رد لجماعته. garuu dhugaan turtee injifatte amma uummata fakkeenyaaf soma barate kana uummata kijiba itti barsiisanii kijibni sammuu isaanii cufe kana suutan barsiifte malee sigalee maaliif amma soon kijiba itti haasa'e das jedhan uummanni kun maaliif kijibni dhugaan turee jiraa qabate tiktok keessa kaatti yuutubee wannan kana gubbarra jiru tiktok kana gubbarra jiru kijiba kana amma soon haasa'e muluun liqimsee gadduuta dhugaan ammoo hadhoofti. garuu suuta liqimsiifna jechuu barbaade deetti fummee abdu. Yaa dhugaa keeti ilmi namaa kijibni yoo kijibe malee asirratti miidiyaa irratti namni waa bu'aa argatu hin jiru. Namallee arrabsanii namni ilma namaa arrabsanii namni ilma namaa irraa wanni fuudhan hin jiru namallee arrabsina. Tasgabbiidhaan nama tokko bira gahanii gaafatanii waan jiru gaafatanii gaafii irraa qayyabatan malee akkanaan nama nama arrabsanii bu'aan hin jiru isinii galee warri komentiin nama arrabsan jechuu barbaadeeti. Eegan illee wanni inni booniyyee godhe hin jiru wanni abaarsa fidellee hin jiru namallee abaaruun qabdan isinii galee maali jedhaa hubadhaa wanni kun